kabajamtootaa fi hordoftoota teenya gaafiin namoota hedduu jechuudha koomantii jalatti kan argu jechuudha TikTokin kiyya live seenuu na dhorkee gastiin kiyya cufaa jira ka jedhudha jechuudha kuni rakkina sadi qaba jechuudha tokkoffaa irratti TikTokii keessan gaafa duraa banattan jechuudha eejii keessan yookaan umrii keessan waggaa 18 gadi gootanii waan guuttaniif jechuudha kanaafuu kana furmaan isaa report godhuudha jechuudha community TikTokitti report gochuudha jechuudha akkamitti akka report godhamu isin agarsiisa jechuudha inni biraa mootu kan lammaffaa jechuudha TikTokii keessan storage isaa clear gochuu barbaachisa jechuudha akkamitti akka clear gootanis isin agarsiisa kan biraa inni sadaffaa mootu TikTokii keessan bultii 15 jechuudha update gochuu qabdan jechuudha salphamatti accountii keessan osoo logout hin goone akkamitti akka update gochuu dandeettanis isin agarsiisa jechuudha furmaata ajaa'ibaa kan argattan hanga dhumaatitti na hordofaa kallattimaan gara TikTokii seenee achirraa isin agarsiisa jechuudha Egaa erga haala kanaan TikTok keenya keessanii dursamee storage TikTok keessanii jechuudha akkamitti akka clear gootan isin agarsiisa jechuudha kan biraan mootu akkamitti akka community TikTok itti jechuudha report gootan isin agarsiisa jechuudha kanaafuu mee dursa akkaataa itti clear godhamu isin agarsiisa jechuudha egaa maal goona gadisiine gama gadhaan turan TikTok keenyarraa profile bakka jettoon yeroo takka haala kanaan gadi tu'ina jechuudha sana booda erga haala kanaan as dhufnee maal goona gama gubbaatirra sarara tuqaa sadii tana jechuudha isii tana yeroo takka gadi tu'ina jechuudha haala kanaan sana booda erga haala kanaan gadi tu'ine maal goona gadisiine gama gadhaan turatti setting and privacy tan jettan yeroo takka gadi tu'ina jechuudha sana booda erga haala kanaan as dhufnee maal goona akkana ol oofna jechuudha akkatti ol siina jechuudha akkana ol siine kunoo asitti jechuudha free app space tan jettan isii tana gadi tu'ina jechuudha kunoo isii tana jechuudha sana booda erga haala kanaan dhufee kunoo ani clear godhee ture kanaafuu kunoo maal gootan isin asitti jechuudha gubbaarra jechuudha cache tan jettanii isii tana cache clear tan jettanii isii tana akkana gadi tu'ina jechuudha kunoo sana booda kunoo clear tan jettanii yeroo takka gadi tu'ina jechuudha haala kanaan sana booda download kan jedhu kanas itti aansee kan jiru jechuudha kan gadhaanu kanas haala kanaan gadi tu'ine isii tanas jechuudha clear goona jechuudha egaa haala kanaan kunoo 0 megabyte irra deebinee jira jechuudha kanaafuu TikTokin keenya akka ajaa'ibaatti free ta'a jechuudha space isaa itti aansee ammas as keessa ni baana jechuudha kanaafuu maaliif TikTok keenya akkaataa itti clear godhamu isin agarsiisuuf dursa jechuudha kanaafuu TikTok keessan keessaa guutumatti ni baatan jechuudha as keessa erga haala kanaan baanee maal goona setting mobile keenya keessanii setting direct setting keessa jechuudha kunoo haala kanaan sana booda erga setting keessanii akka gasiine application manager barbaanna jechuudha kunoo app management jedha yookaan apps kan jedhu jechuudha setting keessan keessatti jechuudha haala kanaan gadi tu'ina jechuudha sana booda erga haala kanaan as dhufne maal goona TikTok keenya as keessaa TikTok keessan yeroo takka gadi tu'ina jechuudha haala kanaan erga haala kanaan gadi tu'itanii maal gootanii storage tan jettanii yeroo takka gadi tu'ina jechuudha kunoo gubbaarra jechuudha egaa haala kanaan as genne jira jechuudha egaa haala kanaan as genne maal goona gadi siine kunoo gama gadhaan turatti clear cache tan jettanii yeroo takka gadi tu'ina jechuudha kunoo clear goone jira jechuudha kanaafuu asitti immoo amma of eeggannoo barbaachisa jechuudha kunoo asitti clear data tan jettuun jirti jechuudha clear data tan yoo kan goonu taate jechuudha accountii TikTok keenya irraa log out migalaa ta'a jechuudha kanaafuu dursa accountii isaa beeku qabna jechuudha password fi gmail TikTok keenya beeku qabna jechuudha yoo kana hin beekne clear data godhuu hin qabnu jechuudha kanaafuu yoo clear data goone TikTok keenya log out ta'a jechuudha kanaafuu namoonni accountii TikTok keessanii hin beekne clear data gochuu hin qabdan clear cache gootanii dhiisuu qabdan jechuudha kanaafuu egaa haala kanaan TikTok keenya qulqulleessinee jirra jechuudha storage isaa guutumatti jechuudha kanaafuu amma mee of duuba deebinee ammas TikTok keenya keessa seenna jechuudha egaa haala kanaan erga deebinee maal goona ammas profile tan jettanii yeroo takka gadi tu'ina jechuudha ammas itti aansee gama gubbaatirraa sarara tuqaa sadii tana tu'ina jechuudha yeroo lammataatiif jechuudha ammas sana booda ammas gadi siine setting and privacy tan jettanii yeroo takka gadi tu'ina jechuudha sana booda amma report goona jechuudha report gochuuf akkana gadi siine jechuudha kunoo akkana gadi siine jechuudha kunoo asitti jechuudha kunoo asitti report a problem tan jettoon jirti jechuudha kanaafuu isii tana yeroo takka haala kanaan gadi tu'ina jechuudha sana booda erga haala kanaan as genne maal goona kunoo asitti jechuudha account and profile kan jedhu kana isa kana gadi tu'ina jechuudha kunoo haala kanaan egaa erga haala kanaan as dhufne asitti ammallee editing profile tan jettan yeroo takka akka gadi tu'ina jechuudha kunoo isii tana jechuudha sana booda akkana gadi siina jechuudha kunoo gadi siine gama gadhaan irratti jechuudha
Azar tan jettanii yeroo takka gadi tuqna jechuudha kunoo. Egaa haala kanaan erga as geettanii maal gootan yes yookaan no isin jedha kanaafuu no gootan jechuudha no tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuqna jechuudha. Sana booda erga haala kanaan dhufee maal goona gama gadhaan duratti ammas need more help tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuqna jechuudha. Egaa kunoo haala argitan kanaan akkatti bakka irratti barreeffan nu qopheessee jirra jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti barreeffamichi isaa akkaataa itti riipoorti godhamu asirra isinii kaa'ee jechuudha. Kunoo bakka kanatti jechuudha barreeffamicha kana kunoo asitti paste godhee jira. Kunoo sararuma sadii tana jechuudha. Kanaafuu isii matana kunoo asumarraa ilaaltanii barreeffamicha kana jechuudha achirratti barreeffachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo linkii isaa telegiraama jala isinii kaa'ee barreeffamicha kana linkii isaa telegiraama jala isinii kaa'ee jechuudha. Telegiraama keenya jala jechuudha. Sana booda erga haala kanaan isinii dhufee maal gootanii suuraa keessan paaspoorta keessan yoo qabaattan jechuudha. Paaspoora keessan ka umriin isaa waggaa 18 olii ta'e yoo qabaattan jechuudha. Isa san suuraa isaa irraa kaaftanii jechuudha. Moobaayila keessan keessa keettan jechuudha. Akkasuma mootu yoo waraqaa eenyummaa yookaan mattaawaqaa yoo qabaattan jechuudha. Isa suuraa isaa kaafattanii umrii keessan waggaa 18 ol ta'uu ragaa isaa jechuudha. Suuraa isaa irraa kaaftanii moobaayila keessan keessa erga keessanii booda jechuudha. Kunoo bakka tana kunoo mallattoo tana jechuudha. Isii tana gadi tuqna jechuudha. Mallattoo gaalaarii tana kunoo haala kanaan gadi tuqna jechuudha. Sana booda kunoo asitti allow jedha. Egaa kunoo haala argitan kanaan as keessa waraqaa eenyummaa keessan san asirraa irratti baaftan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kana yoo gattuutan kunoo akkatti yoo gattuutan gama gubbaatirraa mallattoo oo keeyyattan yeroo takka akka gattuutan jechuudha. Sana booda haala argitan kanaan kunoo asitti suuraa keessan ka waraqaa eenyummaa yookaan paaspoora irraa kaafattan san asirratti galchitanii ragaa keessan umrii 18 ol ta'uu keessan asirratti agarsiiftanii jirtan jechuudha. Sana booda kunoo sarara diimaa mallattoo submit jettanii yeroo takka gadi tuqxan jechuudha. Sana booda report godhattanii jirtan jechuudha. Akka ajaa'ibaatti jechuudha. Dhuma irratti jechuudha TikTokii keessan akkamitti akka update gootan isin agarsiisa jechuudha. Egaa TikTokiin keessan ji'atti yoo xiqqaate taraan 2 jechuudha. Play Store keessan keessa seentanii jechuudha. Update ta'ee fi hin taane isaa check godhuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha kunoo Play Store kiyya keessa seenee jira jechuudha. Sana booda gama gubbaa kana irratti jechuudha osoma TikTokiin kiyya akkasumatti jiru jechuudha. Osoo hin balleessine jechuudha TikTok jedhee search godha gubbaa irratti jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo haala kanaan erga barreesse search godha jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan TikTokiin kiyya amma jechuudha akka update godhu barbaada. Update naan jedhe jira jechuudha. Kanaafuu rakkinoonni tokko yoo haala kanaan callisee osoo inni update naan jedhu akkanuma kan teessu taate jechuudha rakkinoonni adda addaa itti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qaba? Kunoo bakka tana update tan jettan isii tana mallattoo magariisa tana yeroo takgattu godhan jechuudha. Update godha jechuudha. Sana booda wantoota yeroon dhufe waan TikTokiin update godhe wantoota haaraa bara baraan TikTokiin jijjiiraa deemu hunda yoo update kan godhu taate jechuudha keessa argadha jechuudha. Yookaan yoo osoo update hin goone akkanuma kan ta'u taate fakkeenyaaf waan bara 2023 TikTokiin jijjiira tokko argachuu hin danda'u jechuudha. Waanuma duraan bara 2022 jiru akkasuma ta'an jechuudha. Kanaafuu yeroodhaan bulii 15 ji'a keessatti yeroo 2 yoo xiqqaate bulii 15 jechuudha TikTokii kenna as keessa seennee check gochuu qabna jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota xumuree jira. Yoo isinitti tole like fi subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha nagaa naa ta'a.